Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan tosallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtu sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo eegdanii egaa soofaa katanaan dura gatii isaa isin beeksiseen jira. Har'a obboleettiin tokko xalabatteetoo jirti. Viidiyoo kanarra meeshaalee danuutu jira kan irraa barattanis kan irraa waa hunda argattanis. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinaala keenya faarawata tanuu irrattan sabiskiraabii godhuun maatii keenya taa'ichamuun gamanuma affeerraa kooti egaa viidiyoo kana gaggabaabsee tanan barumsa kan qabdu isiniif dhiyeesseera. Tanaan dura soofaa ugaan isinii dhiyeessu hundi keessanuu akka humna keessaniitiin xalabachuu dandeessanii. Kun soofaa egaa namni akka ofiititti jiraata malee akka namaatitti miti. Kan 85,000 xalabatutu jira. Kan immoo 49 xalabatutu jira. Obboleettiin kuni chaansii kanatti fayyadamteeti soofaa kana 49 xalabatteetoo jirti. Isiniin jechuun jaaladhaa soofaan kun baay'ee aduu keessa ta'eeti malee baay'ee soofaa mirxiidha. Warri mana xiqqaa qabdan akkasuma maatiidhaa galchaa jirtan maaliif soofaa biraandii ta'e isa wanni xiqqaa ta'e biraandii ta'e baay'ee bareeda kan ta'e maatii keessanii yoo galchitan keessattuyyuu baay'ee tokko gaariidhaan isiniin jedhee akka gorsaa ittan isiniin egaa kaayyoon kana jedhu dirqama maatii keessan tajaajiluu qabdan jechuuf miti. Gorsa koo kanaan dura dhaggeeffachuu dandeessanii isa sana sumarrattan dhaaba. Warroonni gaafii adda addaatillee meeshaadhaan alatti na gaafattan guyyaa tokko viidiyoo qabadheen isinii dhufaa isiniin jedha yoo sagaleen maamatillee seenee isin jeeqillee ta'e dhiifama daa'imaadha. Isiniin jedha meeshaa 3 haala ajaa'ibaatiin birrii xiqqaadhaan xalabattee jirtu obboleettiin keenya kun jechuudha. Warroonni akkasitti osoo meeshaa barbaaddanuu akkaman ta'a jettan nu biratti waan gatii xiqqaadhaanillee waan barbaadan argachuu dandeessanii baay'ee yeroo kana keessa warroonni aappii adda addaarraa gadi buuftanii meeshaaleen gaafa gadi buustan bareedina qofa osoo hin taane bocawwan halluuwwan adda addaa fakkeenyaa fi inni diizaayinii baasuun gatii furata jechuudha. Isa beekuu qabdanii warroonni immoo meeshaalee roormaanii humna keessanii ajajattanis mirga guutuu qabdanii nu biratti xiqqaarraa hanga guddaatti argachuu dandeessanii. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa kan meeshaa kana meeshaa ajaa'ibaa maalni soofadha. Tiibistaandidha biiffedha jechuudha obboleettiin keenya kun kan xalabatte baay'een itti gammadeef maaliif namni kamuu akka yeroon tanaan dura dhiyeessu namni kamuu akka humna ofiititti meeshaa xalabachuu danda'a jedheen dubbadhee ture jechuudha. Egaa kunooti biiffeen ishii kuni egaa gaafa bahu garuu meeshaadhaan wal fakkaataa isa diimaa kanaadha. Isiniin jechuun jaaladha baay'ee bareedduudha meeshaa 3 meeshaa xirriitti jette filatteetoo jirti gatiin isaa gatii guddaa miti asumattan isinitti hima kara meeshaa biraatitti beeksisuun deema ijaa ta'e fudhu jechuudha. Biiffeen cinaatuun illee asumaanan isin beeksisaa warri filachuu dandeessan barrii 4 qabdi baay'ee bareedduudha. Biiffee xabab jettee bootaa kiroodan irratti meeshaa keessan isinii qabuu dandeessudha. Asumaan warri xalabachuus barbaadan isiniin jechuun jaaladhaa egaa cinaatti argaa jirtanii tadaraabii abbaa torbaa biradistii tanaan durallee galcheen ture obboleettii kee tokko fanbite waa'ee biradistii waan irraa dubbadhuun qabadhu marratti amma waa'ee kara soofaa kanas meeshaa kana obboleettii tokkotu naa erge jechuudha xalabattee to'i maalinni meeshaan kun kan uffata soofatti baay'ee uffanni amma argaa jirtan kun uffata turkiiti tanaan dura irratti hojjeddeen ture uffata turkii guutumaan guututti hafee jira baay'ee nama jibbisiisa garuu haala kanaan hojii eegallee jirra. Uffatoota tanaan dura isin beeksise uffata kan roormaanii ta'e akka salphaatti irraa baastanii miicitan kan hin jagajagamne jedhee yeroo darbe viidiyoo irratti hojjedheen ture. Haala kanaan hojjechuu dandeessanii itti obboleettiin tokko keessan naa ergite guutumaan guututti gatii isaallee baasnee soofafis teebiliifis baasnee jirraa warri xalabachuu barbaadan haala kanaan hojjisiifachuu barbaaddu soofaadhaaf isiniin jechuun jaaladha. Isa asumarratti xumure warri isiniin galle waraate bilbila kanaan teechisaa dhuftanii na gaafachuu dandeessu keessan. Asumaana waa'ee maggaarrajaa sitti darba. Maggaarrajaa kanallee obboleettii tokkotu haala kanaan hojjettanii jedhee naa erge eeyyeen guutumaan guututti hojjennaa gatiin isaallee akkasii maskootii 4 ta'uu danda'a balbala 2 ta'uu danda'a gaadhaadhaaf ta'uu danda'a akka isin lakkoofsa keessan nuu kennitaniin hojjechuu dandeenya jechuudha. Baay'ee bareeda. Shuffooniidhaan hojjetama irratti xibabiitu hojjetama. Baay'ee xibabii qofa osoo hin ta'in aadaadhaan illee hojjisiifachuu dandeessu. Algaadhaafis akkasuma immoo maggaarrajaadhaafis jechuudha. Maachii gootanii hojjisiisuu dandeessanii gatiin baay'ee baay'eessa jedheen fudhadhaanii akka kootitti egaa kaasii waan jettan hin beeku. Asumaan waa'ee biradistii kanaa waan dubbadhuun qaba. Biradistii isa furdaa gurguddaa yeroo darbe ijoolleen baay'een
bitattanii jirtanii asumaan waaw jedhee yookaan maashallaa isinii jedheetoo jira. Maaliif amma yeroo kana guutumaan guututti gabaarraa badee jira. Dhugaan isiniin jedha anuuyyuu hin bitanne odoon barbaadu oduman hawwuu har'a boru osoo hin jedhuun har'a eegee yoon bituu dhaquu hin jiru guutumaan guututti jechuudha. Egaa kanaafuu haala yeroo waan tokko haaromni dhufee itti fayyadamuun baay'ee gaariidha. Ijoolleen galfatte baay'eetti gammada. Warri hin galfannes immoo yoo dhufeetti sanan beeksisa isiniin jedha. Sagalee maamaatiyyaatiif dhiifama. Egaa haadha daa'imaa